Kiristos walitti lallabuu fi qophoofnee jirra. Har'a dubbii irratti dubbadhu dubbiseen karaa dubbachuutti deebi'a. Yeroo hundaa akkuma isinitti himu obboleeyyan koo obboleettiiwwan koo sagantaa kana wangeela gooftaa keenyaa babal'isuuf dubbii waaqaa nama biraan ga'u waan ta'eef kaayyoon isaa akka sheerii gootan, akka koomentii gootan, namoonni akka dhagan akka gootan jaalala gooftaatiin si yaadachiisuun barbaada. Gooftaan isin haa eebbisu. Ana irratti dubbachuudhaaf deemu har'a macaafa qulqulluu keessaa kutaa macaafa qulqulluu wangeela Maatiyuus boqonnaa 16 lakkoofsa 16 aga lakkoofsa 19 kan jirudha. Dubbiseen gara dubbachuutti deebi'a. Akkas jedha. Simoon Phexros deebisee ati Masaayicha ilma Waaqayyoo jiraatati jedhe. Kanarratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kan ayyaanumteedha. Kan abbaa koo isa waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaada nama foonitiin sitti mul'ifne. Ani sitti hima akkuma Phexros jechuun dhakaa jechuu ta'e ati dhakaadha. Ani dhakaa hin sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas mootummaa waldichaa irratti humna hin godhatu. Hin moosi. Banaa mootummaa Waaqayyoo siif hin kenna. Wantumaati lafarratti hiite waaqarratti hidhamaa hin ta'a. Wantumaati lafarratti hiikte immoo waaqarratti hiikamaa hin ta'a jedhe. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni waa'ee waldaa gooftaa keenya Yesuus Kiristos akkaataa waldaan itti dhaabate gooftaan keenyatti dubbateedha. Mata-Duree dubbii irratti dubbachuudhaaf deemu waldaan kan Kiristoosii kan jedhu. Waldaan kan Kiristoosii kan nama gara biraa miti. Churches belong to Christ. Kan nama abbaan ishii kan gatiidhaan bite, kan abboomamuu qabu, kan irratti gooftummaa qabaachuun irra jiraatu, kan sagaduu fi qabdu, kan ittiin galateenni guddaan galuu fi qabu kan Kiristoos dhiiga isaatiin bite waan ta'eef. Asirratti waan tokko si yaadachiiseen jalqabuu barbaadu waa'ee waldaa kiristaanaa kana dubbachuudhaaf yeroo dheeraa barbaada. Viidiyoo kanarratti yeroo dheeraa yookaan immoo kutaa dheeraa walitti aanan barumsa kanarratti qopheessuuf deemaa jirra. Kanaaf tarii kutaa lama ol ta'uu danda'a. Kanaaf kutaa 1, 2, 3, 4 jennee yeroo dhiyeessinu walitti aansitanii akka laaltan yeroo tokkotti akka namatti hin baay'anne jechuudha. Akka laaltan yaala gooftatti si yaadachiisuun barbaada. Itti aansee waa'ee waldaa kiristaanaa haasa'uun yeroo dheeraa fixa waan ta'eef waanuma asirratti haasofneef hin dhumiti. Barumsa asirratti dubbanneef hin dhumiti. Kanaaf dubbii tokkotti bu'uun keenya nafu bu'uura dubbii ta'an irratti gooftaan nu gargaara. Kanaaf akka nu hordoftan jaalala gooftaatiin itti dubbachuun barbaada. Otoo yaada kanaatti hin galiin dura waan gaggabaabaa tokko dubbachuudhaaf waldaa kiristaanaa waa'ee waldaa kiristaanaa haasa'uu dura seenaa waldaa kiristaanaa barachuun barbaachisaa akka ta'e yaadachuun gaarii ta'a. Waldaa kiristaanaa seenaan ishii maali? Eessaa dhufte? Seencharii jalqabaa irra dhaabatte maal keessa dabarte? Gaarummaa maalii qabdi? Dadhabina maalii keessa baate kan jedhu hubachuun gaariidha. Maaliif haala waldaan amma keessa jirtu kana hubachuudhaaf dogoggoroonni keessa baamaa dhufe especially akka waldaatti waldaa kan rakkisaa ture maal akka ta'e waldaa keessaa rakkinoonni kan waldaa gama akka fatanaa yookaan qormaata guddaa irraan gahaa turan hubachuun gaariidha. Keessattuu waa'ee waldaa kuni aga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuttis wanna jiru doktiriinii guddaa bu'uura dubbii guddaa waan ta'eef waa'ee kanaa hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf waldaan community haaraadha addunyaa kanarratti. Community namni bira dhufee ittiin gammadee dubbii qalbii jijjiirratee tasgabbaa'ee gammadee deemuudha waldaan kiristaanaa. Communityin akkasii addunyaa kanarra hin jiru. Kaampaaniin adda addaa jira, kan biizinesii adda addaa hojjetu jira, qaamni mootummaa jira, sarviisii adda addaa hin kennu, bakki bashannanaa adda addaa jira, maaliin jira. Garuu akka communitytti akka immoo uummata walgahaa tokkotti bakka gaarummaan qalbii jijjiirrannaan tasgabbiin dhiifamni jaalalli otoo walirraa hin cinne keessatti dubbatamu akka waldaa kiristaanaa malee lafa addunyaa kanarra hin jiru. Kanaaf waldaan kan Kiristoos akkuma nuran jubbaadhe Kiristoos waldaa kana dhiiga isaatiin bite waan ta'eef isatu dhaabe waan ta'eef waldaan kan nama gara biraa miti kan Kiristoos ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf waa'ee seenaa waldaa hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'u. Kanaaf waldaan rakkoo lama keessa baate rakkoo keessaa ka'uuf rakkoo alaa dhufu. Rakkoon alaa dhufu kun yeroo baay'ee waldaa hin jabeessa cimsee darba. Seencherii
darban baay'ee keessatti arfaffaa keessatti jaaffaa keessatti jaarrawwan hunda keessatti rakkoo waldaa keessaa ka'e garuu waldaa jeeqe. Kan alaa ka waldaa cimse kan waldaa keessaa garuu waldaa addaan qoode yeroo adda addaa. Rakkoon inni waldaa keessaa ka'an kun yookiin rakkoon inni alaa dhufan kun rakkoo yeroo dheeraa uumanii darbanii rakkoo yeroo gabaabaa uumanii darbanii rakkoon yeroo dheeraa uuman kun koonsikonsiin yookaan immoo rakkinni isaa yeroo dheeraa tureera. Diviijinii waldaa addaan qooduun kun achirraa kan dhufedha. Kanaaf addunyaa kanarratti waldaa ammaa Kiristinaa kileemii gootu waldaa Kaatolikii, waldaa Ortodoksii fi waldaa Protestaantii, Ambireellaa Protestaantii kana waldaa baay'eetu jala jira. Walumaa gala kanarraa xiyyeeffadhee haasa'uu barbaadu after reformation yookaan immoo jaarraa 16ffaadhaas Protestaantiimiin kun erga dhalattee booda haala waldaan keessa jirtu maal akka fakkaatu macaafni qulqulluu waa'ee kanaa maal akka dubbate gooftaan keenya maal akka dubbate sirratti xiyyeeffadheen dubbanna. Kana Ambireellaa kana jala Protestaantii kana jala waldaa baay'eetu jira. Kana waldaa gurguddaa baay'eetu jira. Protestaantummaan kun yaa akkuma beekamu negatiivli namni haasa'a malee protesti godhanii ba'uudha. Protestiin kun negatiivli miti waan pozitiivii tokko yeroo wangeelli karaa irraa ba'u yeroo dubbii wangeelaa jajallatu yeroo wangeelli wanna adda addaatti makamu barasan namoonni akka Luutar namoonni gara biraa abbootiin yaada wangeelaa karaatti deebisuuf haala ittiin baanedha. Kanaaf waan ittiin qaana'amuu miti protestant ta'uun jechuu kooti. Kanaaf addunyaan kun waldaa kiristaanaa kana karaa adda addaatiin dhiibuun jeequun namoota kiristaana ta'an ajjeesuun mana hidhaa keessatti rakkisuun stiil barasan ture ammallee jira. Bifa isaa jijjiirame malee. Kanaaf seenaa waldaa karaa adda addaatiin barachuun baay'ee gaariidha. Maaliif eessaa akka dhufne abbootii waldaa akkamitti akka dhaaban akkamitti akka nutti dabarsan akkamitti akka maal keessa akka amma jiru garamitti akka deemnullee hubachuudhaaf kun barbaachisaa ta'a jechuudha saba Waaqayyoo. Gaafa dubbii kanatti deebinee ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee waldaan irratti dhaabatu bu'uura waldaa taasa'edha bakki kun. Baay'ee bu'uura guddaa waa'ee waldaa karaa mamaan qabne tokkoon yookaan karaa nama jalaan dhokachuu hin dandeenye gooftaan keenya bakka itti dubbate akkamitti waldaan dhaabatte eenyu dhaabatti kan jedhu. Lakkoofsa 16 irratti ati Masaayicha ilma Waaqayyooti jiraatati jedhe. Egaa Kiristoos jiraataa ilma Waaqayyooti. Egaa wanni kun Kiristoos erga waan baay'ee gaafataa turanii eenyu naan jedhu, Eeliyaas jedhu, Yohaannis Cuubaa jedhu, maal jedhu, isin garuu maal laan jettu jedhe yeroo warra wajjin ture kana duuka bu'oota isaa gaafatu Phexros deebii Phexros deebiseedha kun. Ati Masaayicha ilma Waaqayyoo jiraatati jedhe. Gooftaan keenya xaanee maal jedhe? Kanarratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati ayyaantumaadha. Kana abbaa koo kana hoo ta'e malee namni biraa yookaan foon si ibsuu hin danda'u. Kana Waaqayyo baddaa jirutu si ibse. Kanarratti immoo waldaa koon dhaabaa jedhee jedha. Walirratti waldaa dhaabe Kiristoos. Waldaa kan dhaabe Phexros irratti utuu hin ta'in waan Phexros dubbate kanarratti dhaabe. Konfeeshinii isaa kana yaada isaa kana dubbii isaa kanarratti dubbiin kun dubbii Phexros miti. Dubbii Waaqayyooti. Inni dubbatu maal jedhe? Kana Waaqayyo koo isa baddaa jirutu si ibse malee nama foonii miti kan sitti yeroo jedhu dubbii Waaqaa ta'u divine yookaan immoo mirmadummaa Waaqaatiin dubbii dubbatame ta'uusaa ibsaa jira. Waldaan asirratti dhaabatti. Waldaan kun immoo dhakaadha. Dhakaa kana moomtuun sochoosu. Dhakaa ta'uu duwwaa miti aangoo qabdi. Aangoo duwwaa miti duun ishii kan hin moonedha jedhee gooftaan keenya yeroo dubbatu sirraa argina. Kanaaf as keessatti waan baay'ee kaafnee ilaalla. Yookaan qabxiilee tokko isinii kaasuu kanan barbaadu maali? Kakuhaa moofaa keessatti Waaqayyoon barasa waldaa waan hin turreef yookaan formeeshin haala waldaa keessa waan hin turreef macaafa qulqulluun kakuu moofaa kun waan baay'ee hime gara fuulduraa waan ta'u macaafa fakkeenyaaf Isaayyaas gaafa laaltan Waaqayyoon maal gara fuulduraa godhuudhaaf akka deemu yeroo Waaqayyoon dubbatu argitu. Boqonnaa Isaayyaas 9:7 irratti gara fuulduraa mootummaa kan dhaabu mootummaan isaa dhuma kan hin qabne sanyii Daawit irraa kan dhufu kan ta'uusaa hima. Maatiyos boqonnaan 1:1 immoo gaafa argitan Kiristoos eessaa akka dhufe sanyii Daawit irraa akkamitti akka dhufe immoo kana dhugaa ba'a. Kanaaf raawwatamuu isaa asirratti argitu jechuudha. Asuma Maatiyos boqonnaa 1:21 irrattis saba isaa cubbuu isaaniitirraa oolchuudhaaf ilmi Waaqayyoo dhufe jedhee dubbata. Waggaa 600 ol utoo Kiristoos hin dhufin dura bara Isaayyaas kana gooftaan kanaan dubbachuusaa argitu.
Kanaaf dhaloonni Kiristoos asirraa dhufuusaa Maatiyos akkaawuntii Maatiyos kanarratti akkaataa irratti barraa'e asirraa kaatanii argitu. Kanaaf waan 5 pointoota 5 arguu dandeenya waan amma dubbise kana kutaa macaafa qulqulluu kutaa amma Maatiyos 16 haga 19 bakka jiru kanarraa jechuu gooti. Inni jalqabaa foundationii waldaa maal akka ta'e yookaan hundee waldaa maal akka ta'e gooftaan keenya dubbate. Dhakaa hin sochoone kanarratti waldaa koo dhaabaa jedhe. Kanaaf foundationii waldaa bakki waldaan itti dhaabattu bakka sochoon irratti waaqayyo waldaa isaa dhaabaa akka jiru lakkoofsa 18 irratti argitu. Inni lammataa waldaan shakkii malee akka dhaabattu shakkiin tokko akka hin jiraanne bara san waldaan hin turre waldaa dhaabuudhaaf gooftaan keenya akka deemaa jiru kan argitan waldaa koo nan ijaara yeroo jedhu anatu dhaaba anatu abbaadha mirmadummaa kootiin dhaabatti divine authority kootiin waaqummaa kootiin dhaabatti waldaa koo nan ijaaraa jechuudha. Shakkii malee waldaan akka dhaabattu stiil waldaan dhaabachaa jirti. Bu'aacee adda addaa keessa iyyuu habaatu dhaabannaa waldaa yookaan ijaaramuu waldaa yeroo jennu mana jechuu koo miti nama haga gooftaan keenya deebi'ee dhufutti waa walirraa citu miti. Kanaaf gooftatu dhaabee wanni waldaa karaarraa maqsuu danda'u hambisuu danda'u tokko akka hin jirre lakkoofsa kanarraa argina. Itti aansee maaltu jira? Walitti dhufeenyi waldaa wajjin gooftaan keenya qabu cimaa akka ta'e immoo argitu. Namootaan relationshipin maal jedhe waldaa koo jedhe hankoo kan Kiristos ta'uu isaa waldaan. Bara kana waldaan baay'een maqaa namaatiin dhaabatanii daldala namaati inni waan biraati garuu waldaan hankooti waldaa koo nan ijaaraa jedhe gooftaan keenya sun. Waldaa namaa nan ijaaran jenne waldaa koo nan lakkoofsa 18 irratti ammallee. Kanaaf waldaan Kiristoos isa wajjin walitti dhufeenya gaarii kan qabdu jaalalaan waan hundumaan tokkummaa kan qabdu jechuudha. Inni gara biraa poointii 5 arfaffaan waldaan kan aangoo qabdu ta'uusaa taayitaa kan qabdu ta'uu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate. Banaa mootummaa waaqayyoo siifan kenna. Wantumatti lafarratti hiite waaqarratti dhamaata. Kanaaf waldaan aangoo kan qabdu ta'uu ishii lakkoofsa 19 irratti arginaa jechuudha. Inni 5ffaan kan hin mo'amne ta'uu ishii waldaan. Waldaan hin mo'amtu duunilee ishee irratti olaantummaa hin qabu. Kanaaf maal jedha dubbatu gooftummaan du'aas mootummaa waldichaa irratti humna hin godhatu hin moosi lakkoofsa 18. Kanaaf waldaan kiristaanaa akkaataa kanaan dhaabatte saba waaqayyo. Kanaaf haala har'a jiru gaafa laallu kana ala ta'uusaa karaa adda addaatiin argitu. Walumaa gala garuu waldaan kan irratti dhaabattu yaada waaqaa karoora waaqaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate kan irratti waldaan kan dhaabattu. Waldaan walitti dhufeenya kiristaanonni tokkummaadhaan waaqa ittiin galateeffatan ittiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqeffatanidha. Walumaa gala gaafa laallu waldaan kaayyoon ishii waa lama tokko waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu galateeffachuudha. Kiristoos kabajuudha waldaan. Jalqabaa gadhumaatti hojii waldaa kanaaf kana. Inni lammataa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos babal'isuudha. Lafa addunyaa hundatti deema. Maatiyos 28. Lafa addunyaa hundatti deema. Wangeela babal'isaa. Namatti wangeela himaa. Maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura waaqa tokkoon cuubaa. Akka waan isinitti hime kana eeganis barsiisaa. Kanaaf foundationii waldaa gooftaan keenya waldaa asirratti dhaabu. Foundationii waldaa kun yookaan hundeen waldaa kun karaa adda addaatiin nama biratti seeraan qabamuutu irra jiraata. Fakkeenyaaf waldaa warra kaatolikii yeroo dubbatan maal irratti waldaan dhaabatti gaafa jettan dooktirinii isaanii gaafa ilaaltan waan Phexros dubbate kanarratti otoo hin ta'in waldaan kan dhaabattu Phexros irratti dhaabatte jedhanii yaadu isaan. Which is akkaataa macaafa qulqulluutu waan sirrii hin taane. Waldaan nan dhaaba kan jedhe gooftaan keenya Phexros irratti otoo hin ta'in waan Phexros dubbate kanarratti. Inni immoo dubbii waaqati, karoora waaqati, yaada waaqati, intentionii waaqati asirratti nan dhaabaa jedhe gooftaan keenya. Kanaaf isaan Phexros irratti dhaabate Phexros dhaalaa waldaati yeroo hundayyuu bakka bu'aadha. Kanaaf ittaanee lubni dhufu kan pooppiin dhufu waan kana itti fufsiisa qixxee dubbii waaqatti ilaalama. Saksasarii waldaati jedhanii yaadu jechuudha. Kuni akkaataa macaafa qulqulluutiin faallaa macaafa qulqulluuti saba waaqayyo gaafa laaltan. Kanaan olaantummaa qaba. Pooppiin kun olaantummaa qaba. Bakka bu'aa waldaati. Bakka bu'aa Kiristoosii jedhanii yaadu. Kanaaf litiraalii dubbiin akkas miti. Waan waaqayyoon irratti waldaa dhaabu dubbate malee waan Phexros dubbate kanarratti dhaabe malee inni immoo dubbii waaqaa ta'uu irraa ka'e malee Phexros irratti waldaa akka hin dhaabne sirraa ifaa ifatti argitu. Macaafa qulqulluu Qorontos jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 gaafa laaltan waan irratti dhaabatu waan tokko iyyuu hin jiru. Yeroo warri kiristaanaa bara san turan warra Qorontos kuni ani abaluuti kan ani keefati kan Phaawulos gaafa jedhani Phaawulos isinii fannifame keefas isinii du'e
tokko ilma waaqayyo Kiristoos nu diye waldaan asirratti dhaabatu jireenyi kiristaanaa foundationiin kana jedhee dubbii asirratti deebisu argina. Efesoon boqonnaa 2:20 irrattis in isaadha dhakaan cornerstone ta'ee waan hundaaf dhaabate waldaadhaaf jedhee dubbata. Waaqayyo na ulfaatu. Kanaaf Kiristoos duwwaadha waldaadhaaf olaantummaa kan qabaachuu qabu, abbummaa kan qabaachuu qabu, galanni kan qabamuu qabu, giddu galees intentionii waldaa dhaaba from the beginning dhaabachuudhaa jalqabe. Seencharii 16 kana waldaan bakka ishii gadhiifte. Warri pooponni yookaan qeesonni waldaa barasan turan macaafa qulqulluu gadi buusanii olaantummaa isaanii ol kaasanii macaafa qulqulluu gad deebisanii dooktirinii waldaa macaafa qulqulluu kana faallessanii yeroo deeman Luutarni faa kana qabatanii haga waan kana gatii du'aa baasanitti deeman jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa waan baay'ee keessa baate sababni isaa tokko waan irratti dhaabateerraa buqqisanii kana biraatti of warra barbaadaniif. Har'a illee rakkoon jiru kana. Yeroo dhaabattu waldaan har'a wanni isheen irratti dhaabattu waan gara biraati. Kanaaf Phexros irratti dhaabatte otoo hin ta'in Kiristoos yaada Kiristoos dubbate Phexros deebise kana irratti dhaabachuu shubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf waaqayyoon immoo waldaa dhaabe kana sustain godhee itti fufsiisa. Egaa kuni waldaa koo nan dhaaba yeroo jedhu arteektii waldaa kan dhaabu, kan jiraachisu, kan nyaachisu, provide kan godhu, kan eegu. Kanaaf waldaan seenaa waldaa keessatti gaafa laaltan baduutu irra ture. Akka rakkinni waldaa irra ga'eerra. Waldaan jabaachaa dhufte malee hin badne. Stiil waldaan amma jirti itti fufti gara fuulduraas. Namni yeroo tokko bara kana dukkana ta'eera rakkina jira. Waldaan maal ta'itti baqxee baditti akka cabbii jedhanii yaadu. Waldaan baduu hin dandeessu. Because yaada waaqati. Arteektiin waldaa kanaa, biildarii waldaa kanaa, eega waldaa kanaa mataasaa Kiristoos. Waaqayyo mataasaati. Kanaaf waldaan kiristaanaa baduu hin dandeessu. Dhaabatteerti haga Kiristoos deebi'ee dhufutti bu'aacii adda addaa keessaa dabartu malee waldaan kiristaanaa numa jiraate. Afaan barbaadee numa jira waldaan kiristaanaa. Waa'ee afaanii miti kanaas afaan barbaadee numa jira. Waldaan kiristaanaa yuunivarsaali tokko waldaan kiristaanaa. Kiristaanni waldaan Kiristoosiif dhaabattu. Kanaaf waldaa bakka adda addaa jiraattu, haala adda addaattiin jiraattu, seera adda addaa qabaattu jiraachuu dandeessi. Walumaa gala garuu waldaan kan itti dhaabachuun irra jiraatu. Kan irratti faawundeeshiniin gadi jechuun irra jiraatu yaada Kiristoos amma dubbachaa ture kan irratti akka ta'e macaafa qulqulluu keenya irraa dubbifna. Kuni maal nu gargaara? Yaada amma keessa jirullee akkaataa gaariin akka laallu nu gargaara saba Waaqayyoo. Kanaaf waldaan hankooti jedhanii bara kana akkaataa barbaadeen waldaa dhaabuun beekamaadha. Jalqabumarraa haga dhumaa jechuu kooti. Kanaaf dubbii Kiristoos dubbate kanarratti dhaabachuu dhiiftee waldaa waan biraa irratti dhaabatti taanaan haala waldaan keessatti dhaabattu, haala waldaan keessa deemtu kanaan haalli isaa sirrii akka hin taane argina. Waldaan kiristaanaa ambireellaa pirootestaantii jalatti waldaa baay'eetu jira. Waldaa gurguddaan baay'eedha. Garuu waldaa gurguddaan beekamoon ni jiru. Har'a eessa iyyuu lookeeshinii addunyaa kanarraa bakka barbaadee iyyuu haa ta'u, afaan barbaadeen iyyuu haa ta'u, waldaan yeroo dhaabattu akka waaqayyoon dubbateetti ta'uutu irra jiraata. Fedhii namaatiif, horii argachuudhaaf, piraayidii namaatiif, waan tokko ittiin beekamuudhaaf, selebiriitii ta'uudhaaf, waldaan dhaabachuun ishii maqaa ishiitu waldaadha malee waldaa kiristaanaa miti. Yeroo baay'ee kiristaanonni gaafii gaafatan maaliif waldaan sun akkas taate? Maaliif waldaan kun macaafa qulqulluun barsiiftu? Maaliif jalqabumarraa warri waldaa kana dhaaban mataan isaanii kiristaanaa? Warra waaqayyo beekanii, warra macaafa qulqulluu beekanii, maqaa waldaatiin dhaabanii iskiriinii gurguddaa dhaabuu danda'u. Isaa waa'ee lafa kanaati jireenya isaanii. Tuqaa macaafa qulqulluu tokko dubbachuu danda'u. Kiristoos gooftaadha jechuu danda'u. Qabiyyee waldaan irratti hundoofte. Hundoomuun ishii kuni dhuguma waldaan kiristaanaa kan ishii jechisiisu. Galata Kiristoosiif dhaabatte. Maaliif kophaatti dhaabatte waldaan kiristaanaa dhabaa isa? Waldoonni meenis biyya keenya fakkeenyaaf gaafa laaltani waldoonni beekamoon ni jiru. Kan akka waldaa Makaana Yesuus, Mulwangeel, Mata Kiristoos, Qaala Hiwoot, waldoonni biyya keenya keessa jiran jiru waldaan Protestant Evangelical biyyu kana kan qaban. Kana ala waldaa kophaatti banuu jalqabe namni. Maal yoo jedhani abaluu achitti tajaajila na dhoowwee jiru. Waldaan namni na dhoowwee jechuudhaan kophaatti waldaa banuun akeeka waldaa keessa jira saba Waaqayyoo. Namoonni kun har'a walaaltani kafana gaarii uffatu, makiinaa gaarii oofuu danda'u, qabeenya gaarii qabaachuu danda'u. Garuu kiristaanaa jarri kun. The first question kiristaana namoonni kana godhan. Maaliif isinitti fakkaata? Dubbii guddaan dhufuun irra jiraatu walgaanii konferansii guddaa gaggeessanii akka barbaadan ta'uun hin danda'ama namni nama dhoowwaan hin jirreef. Garuu qabiyyee wangeelaa haala dubbii Waaqayyoo dubbatu kanaan dhaabatanii namoota baay'ee dogoggorsuudhaan karaarraa maksuudhaan
waaqayyo kana sinii godha kanatti mul'ise jechuudhaan jallisuudhaan maqaa waldaa kiristaanaatiin maqaa taapeelaa adda addaa laxafatanii warra hojjetan kun maal hojjechaa jiru asirratti obboleeyyan keenya baay'inaan apologetics yookaan immoo waa'ee amantaa keenyaa kana defend warra godhan asirratti hojjechaa waan jiraniif kanatti baay'ee deebiin dubbadhu garuu waldaan kiristaanaa kana irratti dhaabachuun irra jiraatu kana irratti waan waaqayyoon dubbate kana irratti dhaabachuutu irra jiraata foundationii ishii kana ta'utu irra jiraata kana ala taati taana waldaa kiristaanaa miti ishiin waldaa kiristaanaa otoo hin ta'in bakka nigdiiti bakka daldalaati bakka namaati bakka fooniiti bakka seexanni waan barbaadetti hojjetudha kaampaanii wayiiti waldaa kiristaanaa miti waldaan kiristaanaa biblical view irratti okay biblical yookaan macaafa qulqulluu irratti hundaamtee dhaabatti bakka barbaachisaa ta'etti yeroo barbaachisaa ta'etti amma bara kana baay'ina namaati waldaan giddu galeessisaa baay'ina namaati hagam namni kwaalitiidha hagam gooftaa beekaa hagam jireenyi isaa gooftaadha wal kominiyeenii qaba hagam jabaataadha jechuu otoo hin ta'in hin baay'annaa baay'achuun yeroo qulqullinni jiraate yoo gaarummaan jiraate kwaalitiin jiraate baay'achuun gadhee miti garuu waldaan kiristaanaa giddu galeessii baay'achuu irratti xiyyeeffachuun irra jiraata bakkatti dhaabattuudha akka amma gooftaan keenya dubbate dhakaa hin sochoone kanarratti dhakaan sochoone kun bara san Phexros jechuun dhakaan sochoone jechuudha asirratti an dhaabaa dhakaan sochoone kanarratti jechuun rakkoon dhufu hundumtu waldaa kana sochoosuu hin danda'u buqqisuu hin danda'u karaarraa maqsuu hin danda'u dubbii waaqa irratti ijaaramte jechuudha dhakaa literally dhakaa irratti waa ijaaruu jechuun miti dubbiin isaa yaada kanarratti dhaabatti waldaan jechuu isaati gooftaan keenya irra dubbate kanaaf maqaa kennaa hafuura qulqulluutiin maqaa experience kristinaatiin maqaa adda addaatiin mul'annaa waaqayyootiin maqaa raajummaatiin waldaa dhaabu kun egaa laala deemee hagam waldaa kiristaanaa maqaa ishii balleessaa akka jiru warri kun gadhee ta'uu isaanii duwwaa miti amma dubbiin akkaataan namni waaqa hin beekne kiristaana warri hin taane kiristinaa itti ilaalan akka balleessaa jiran maqaa jara kanaatiif jechuudha maqaan kiristaanaa akka jarri kun kiristaana isa waan dhaagaa beeku akka nama dubbachaa ture lammata garuu maqaansa akkas ta'uun isaanii ija kiristinaa haala kiristinaa akkamitti ija hamaa namni akka laale akka godhe immoo argaa asirraa saba waaqayyo kanaaf kana jechuun garuu waldaan kiristaanaa sirrii taate hin jirtu jechuu miti waldaan kiristaanaa hojii gaarii hojjettu wangeela babal'iftu galata gooftaaf fiddu bakka adda addaa irratti biyya keenyallee dabalee afaan oromootiin afaan adda addaatiin wangeela labsaa kan jirtu waldaan baay'een immoo jirti waaqayyo naa ulfaatu waa'ee isaanii gooftaa galateeffanna